Gaaffii namoonni baay'een koomentii jalatti na gaafataa jirtan akkaataa Play Store itti banatanii fi Play Storein kiyya aappii gadi buusuu didee yookaan immoo naaf dalaguu dide ka jedhu namoota baay'eetu koomentii jalatti na gaafataa jira. Baay'ee salphaadha. Play Store haaraa banachuu barbaaddan taanaan akkasuma Play Storein aappii yoo gad isiniif buusuu dide salphaatti daqiiqaa xiqqoo keessatti sirreessuu dandeenya. Play Store banachuu barbaannaan akkasuma Play Storein keessan aappii gadi buusuu dide taanaan viidiyoo kana daawwataa profaayilii TikTok kiyya jala seenuudhaan profaayilii kiyya tuqxanii TikTok kiyya jala seentu sanaan booda mallattoo as jirtu kanarra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Mallattoo kana tuqattanii yeroo isin gara fuula duraa deemtan haala kanaan isiniif baasa mata duree viidiyoo jedhu jala seenuudhaan viidiyoo akkaataa Play Store itti banatan jedhu jalqaba irratti argattu. Viidiyoo kana daawwachuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti Play Store banachuu dandeessu. Akkasuma Play Store aappii gad isinii buusuu dide sirreeffachuu dandeessu. Viidiyoo kana daawwadhaa sirreeffadhaa.